lama kana deebisee itti aantu deema. Gaabii hedduu waan qabtaniif jechuudha. Umara kuma ofirraa sodaattee bukkee irraa kaase. Iraan waa'ee goolii isaatu goolii biraan geenyee lammatti hin kennina abiyyitti kenname gaafas isin hundumtuu hedduu keessa abiyyi ta'uu waan jennan roobus ni hinaaftinaan jechuudha. Let's be honest. Honest ta'uu qabna bara. Dhaadachuun maal miti. Hojii dheeraa namni gongoraa yes. Aangoo harka ofiyyoo kennu natu murteessa. Itti gaafatama fuudha. Sirriillee ture. Yeroo sanitti dhaabonni as jiran gosaan golaan bakka shanii qoodanii ture. Oromoon illee qopheessi jennee qopheessine. Yeroo meeqa yaallee bakka isaan shanqoota manitti osoo findee aangoo itti kennine Oromoo sana gosaan golaan bitaniiti kana caalaa wal ficciisan ture. And I was right. Filannoon qabnu naafaa fi goofaa keessaa filannoo qabna ture. Nuti akka qeerrootti jaarmaa siyaasaan ture we are social movement. Aangoo qabachuudhaaf fedhiis qophiis hin qabnu karoora keenyas hin turre. We are civil society, social movement political society qabnu kennuu qabna ture. By 2020 if our one voice have barreeffama is wajji haasaa kan hojjenne bara. Yeroo dheeraa as dhufe 2007 hanga 2002 yeroo qabsoo nagaa qo'adhu kitaaba Liishaan afaan Oromootti hiinee birrii baasanii dhufaa. Barreessuutti nama ta'a. Asii barreessuun kaawwatatti nama ta'a. Mariichiisuu irratti. Karoorri keenya sochii uummataati. Maal inni jee? Dirqamni fudhanname sirna wayyaanee kaasuudha. Sammoota waa lama yaadne tokko jaarmeeleen biyya alaa jiran wal ta'anii dhufanii at least aangoo akka hiratani. Jaarmeen siyaasaa bakka lama ture jedha gaafas. Tokko alaa ture tokko biyya alaa ture. Kan biyya alaa ture faffaca'aa ture. Faffaca'aan sun immoo ganda qaba ture gola qaba ture murna qofa miti. Inni raaffatina kuma lama tokko maatu ture. Kuma lama saddeet maatu ture. Murna qofa ni godha. Dubbi ganda keessa ture. Sanfuunan Oromoo jennee nation building project irra ture. Fuunee murnoota keenya nation building project san dura deemnee sodaanne. Kanaaf jaarmiyoota jiran keessa akka ce'umsatitti relatively opiniyoota dhoowyaa. Opiniyoo keessaa immoo namoota sabboonummaa Oromoo qaban saboota garaama keessattis fudhatama qaban jennetti lammaa gara fuulduraa binne. Wanti tatteessisaa keessatti deebiin akka dandeessanii hin ta'u namni kun inni isin jedhu. Jibba jaalala dhuunfaa irraa qabu. Allammaas gaafsan qorannoodhaan malee kun falaalee weerummaa irraa qabu ture. We need a study of leadership, character, competence, experience. Tokko laalle kabbaa dulaan ilaalle. Dhugaa dubbattan akka gahumsanitti abbaa dulaan turre wayyaa ture. Garuu nurraan fudhatan. Liitana siin qabu yeroo dheeraa waan ture. Taaboon. Itti aanee namni sila wayyaa qabaachuu danda'u lama waliin ture. Wal bira ture. Experience hin kalaqtan. Innis sirnicha keessa waan turee hin ta'u. Continuity sirnicha status quo tuusiisa malee face of change ta'uu hin danda'u. Eeroo nurraa fudhatu mana nurraa fudhatu jenna. Taaboon keessa. Itti aansinee lamma laalle. Hanqina qabu wajjiinu muuxannoo wayyaa qaba. Uummanni fudhatee jira. Statementship qaba. Cross ethnic cimina isaa keessa dargaggeessa ta'u jabaatee hojjechuu danda'uu isaa laafina isaa keessa barnoota dhabu muuxannoo dhabu ambition qualification waliin madaalee qabaachuu isaa kana callisnee waan murteessee miti. Nuti akka gareetti qofa osoo hin ta'in external experts irratti mari'achiifnee jira. Loo jennaan dhiisi Oromoo haa ta'u malee jennaan warri dhaabaa hedduun taa'aa dhabuute misootatti. Okay, maaliif aboo akkana fakkaatutti kana. Namni kun dhufnaan opinii ofiis
Oromoonis Itoophiyaanis kasaaraa hamaan jiru. Woobus naan jettan. Us bar obboleettii illee naan jedhu wani dammaraan naannoo raawwate rabshuma haraara sittaate naan jedhu. Hindis. Amboodoo gadi gargaarii jira. Hin gadi marqadheen waggaa tokko ol dalaga. Faarsee bulaallee yaalee bara. Jedhanii waan bayee mormuu yaale. Sambooda bolkan paartii irraa fedhii qabachaa ture. Okay, alternative leadership jiraatu qaba jennee jaarmaa kan walitti hidhatee carraaqqii hedduu goone. Talk is cheap, but we did. We tried everything we can. Now, so goalie, akabaye ratu reju. We tried. Kamera, karana gaya banyak. Oto makka jetu karana gaya, oto makka nanjet dari karana gaya tu ya. Karana gaya anda lalu apa kita kesu sojan? Tangkiran tiskan tadi jira. Kiranya kena tadi jira juga. Jadi juga kan, corona lu kena kan, media tinggal, kero tinggal macam ni. Orang bagi kaki kamu belakang ke. Itu mereka bija, bukan. Itu wajar kalau kerja itu aku lakukan dia. Aku jangan tu kapsoi dan mobile abadan sojan mungkin. Lo kapsoi dan lo kamar balik jauh guru tiga lu. Anak kau tahu dia kayaknya, anak kau tahu kayaknya orang demo tu terus tahu dia berpaisa macam ni. Waggaa afur keessatti wareegam magaalaa sirna waggaa 50 gaafii tokko malee bulchaa jedhamee yaadame. From the strongest party, the strongest army, and the most robust economy. Ture irratti jijjiirama hin hojjenne. Itu market. Arroo wal keenya. Arroo ta'ee qawwee qaba. Oromoo qaba qawwee. Droonii ilma mardaa. Qawween isin faarsaa turtan sun balaa taate Oromoo irra. Qawwee miti sirna barbaachisa. Sirna barbaachisa. Arra minimum Oromiyaa keessa minimum miliyoonni Oromoodha. Qawween miliyoona tokko qaban. Minimum. Darraatti namarraa dhorkuu dandeenya. Giddaa ayyaanatti waa takka dhorkuu dandeenya. So let's not fetishize guns. Qawwee qabattee fi yoo dhugaaftee fi ofirraa dhugaaftee garagara. Qawwee fi dhugaatu jira. Wani waggaa lamaan kana kuusaa jee waa meeqa dhaaraa tureetis qawween wali dhugaafamu tun biyya san keessa dhaabachuu qabdiidhaan gara fuuldurallee an is not religious guns is not about religion kadhaa sodaallee qabaadheeti miti akka akaakuu kiyya sodaatan kan jedhu akka biyyoon irraa waa'ee qabsoo nagaa naasa oboomse sodaatan kan jedhu biraa mataa godhuuti akkasuma ta'e akka amma jirutti rakkoo Itoophiyaa qawween ni baay'atanii jira. Oromoos qawwee itti baay'ate malee qawween hin akka. Maroo jedhama qawween kun dhibba tokko jira. Seenaa isaatiitti abaaboon qawwee amma qabu qabaatee beeku takka waraana amma qabu takka qabatee beeku. Rakkoo Oromoo irratti immoo ilaa. Har'a mootummaa Itoophiyaa takkaa diroonii hidhattee beektu. Oromoon garuu har'a irra miidhamaa jirti zaman bilincaalaa. This is fact. Karena misalnya mulai cuma baca dari itu. Kamera demokrasi Afrika kesan tidak dia boleh dan dia apa? Because that's our only hope. Kenya ni zaman mau hati dia macam fakir. Sirna hamadu. Kibaki itu kurventik multi party demokrasi ni. Karena Kenya demokrasi. Kasi persati lah betul lah. Akan tu mandi bukan sesuatu yang tadi. Karena Kenya kesan ti Mana ayam orang murti tiba, ayam apa Allah mati, ayam apa mana malah nama tu khusyuk bukan dia. Azkau nak kan, kapsul boleh ini. Durat, gini jalan bisa ni. Soci mau ti. Samboda, jalan saya itu mau mati. Jalan saya kapsul ni, saya demokrasi, multi party demokrasi kita kan. Amma demokrasi permit berada di mana dia tu. Beyond Hindu, Nigeria suruh kete, South Africa suruh kete. Demokrasi dirkam. Demokrasi Afrika terjadi apa? Resisi ini namanya berapa orang? Ini jadi apa? Dirkamas. Dapat umri dia ni, umur itu demokrasi terjadi apa? Ini juga foundation sah. Rakyat orang itu orang kan bahasa, orang kapsul demokrasi tidak kisah betul betul jadi kisah abad kambang dan jambang. Dapat saya
demokrasi argina kan ilmi di dabre amma ilmi hamo amma demokrasi garu da ne intalti sa kara full family demokrasi berarti kilometer besi so demokrasi indan dia menjadi demokrasi kufata kalau demokrasi mau ini orang mau warna cuma tu Ethiopia betul terasa demokrasi yang dilatih walmi udu gantumat kita orang democracy is not a simple thing. The state's control over means of violence has shattered. The state controls probably 30% of the territory, probably 30% of the means of violence. Abi war humna fincile ko sanagala disi humna motuma hujalan kam. Arra wal khabar kuna jirata jirmale nanule torna yajira. I want you to pay close attention to fragmentation of society and the weakening of the state. Kun akan melihat dengan farming itu kau yang vinde kamate Ethiopia amaru lalu mati kau ujar. Yo kimbo maromfan uvali kapsulan Ethiopia o Oromia Oromo kau ujar indan dia mu malah mabu malvi amar dah tu luar. Soviet US ko tu ni medo kara hasil. Karena the middle powers. The youth head to harkal gamade dirati sati. Artati umni to warana nufe abis warana amora turu indan de usbitini ba. That is done. Warani sa jiwa ma. Capacity debe abadan debe gidami to chundan do. Amara nano amara ke magara kudo mura sa male harka sa jiran. This is hard data, hard intelligence of telling. Jiwa kata. I don't see contradictions in this. Sehingga di Kufajo, maka di Gunung Merbabu, dan langsung tadi itu. Itu di nang nego, sana ini. Ani kan jejak itu.
sanirratti qisaasuun qabu. Wanni guddaan tokko biyyaa inni fudhatee akka kufu. What am I talking about? I'm talking about post-Abi. The post-current state, current system. Abi booda biyyi tuli biyya fudhatee akka hin qabne irraa baraaruu tokko. Lammaffaa the post-Abi political dispensation. Eliitiin Itoophiyaadha. Eliitiin Oromoo kana barachuu qaba. Yoo kana maaltu bu'aa waan nama warqee jiru. Arras dari sini mau cukup apa dia? Dari sini kurang kuku. Itu satu untuk ini ya semua. Kumala mami kudanjia. Ega tu ira buddha boda. Think ega masalah. Kita emergency clear kurang boda. Namun tak begini. Namun kita boleh kami itu. Servis kuku ada. Jiran kuku jiran. Apa pun bukannya. Apa dia jawab boda nanti. One is Ragu Vini, but I am bringing certain information to certain issues. Within a year, since you look at it. Jerko Guru, Gava, number of paper dietary, Jerko, Motuman, he had a new case, a Cassini or a judgment. The fundamentals are gone. Amati, when I take Urajumani, I want you to ask that question. What if? What's that? Nama kana boda, oke angko kana boda, sirna mu tadi boda, sirna katu jarak kamu, sirna so. Ini transition boleh jadi mungkin. Badi kya muka tu kaya kita kakara nama kah tak kakara nanti. Ya orang kan kakara nanti mana kuda. Mal tarik pada tu berapa tu. Badi kya berapa? Kami dekat mana tu. Kamu berkali berada nanti kami kasu. Babur dulu hari itu ramai gara-gara aku tu. So apa kali dia jadi tu? That is coming. Whether we like it or not. Hangga dia bijol. Hangga dia bijim. Change is coming. Primarily because of his doing. So, tenje ini ti. Anak mawar ni sebenarnya jiru kurentu nanti. Itu di kuasa itu it's over. Untuk itu dikali itu, ya tu. Is the system more of a liability or more of an asset? Pak bicara apa? By much major, it's more of a liability than an asset. Finally, diko. Di Jerman tiko, Gogota, the Brahmins are Argate, Dagama, the Major. More than anything else, credibility, Ogan Siasa Oromo, credibility, Ummat Oromo, Hasana Makisina, the Major. Arrogant yete, ignorant yete, I should have incompetence. System is a catastrophe. Durant iperlem namoota kan hoggaa fuutu akkasiin itti fuudhanii beekan. Even achi keessaa amma namoonni filee inni itti marse. Loyalty are the only criteria. Jiru namoota sirna kana keessa namoonni beekumsa qaban jajjaboon jiru. Isaan garuu bakka murteessuudhaan hin jiran. Bakka murteessuudhaan, bakka karaa qabsiisuudhaan, bakka tarsiisoo moo baasuudhaan, tarsiisoo horii tiiguudhaan hin jiran. Maaliif sarara xiyyeeffataa eeggatu ture? This is a sultanistic state regime. Gava, the multi-belligerent focus group. Sirna olaantummaa partii tokko ture. Belligerent focus group but waan alagaa ta'anii, waan Tigiree ta'anii miti. Sirna olaantummaa partii tokko ture. Poliitii birootti bellemni murteessaa sababoota mataa yaadee fi uummata gadi buusaa ture. Other than none, it is one man show. This is not what I'm saying. This is exactly what his ministers are saying. It is a sultanistic, modern era sultanistic state. Akka yeroo ammaa waan irratti fakkaatu irraan ga'uun. So I'm not focusing because I have beef with it. No. This is a sultanistic state. There is nobody around there. None. Maqaadhaaf joomole, there is none. It's a sultanistic state. When the regime is a sultanistic, then you must call it for what it is.